in the late afternoon of September 10th in Piazza Campidoglio, a new chapter in the history of the marathon is written. Waldorgommiin Oloompiikii jaallattoota ispoortii idil addunyaa biratti waltajjii hawwii guddaan eegamu waggaa afuritti al takka kan gaggeeffamu saaqinsa waltajjichaa hanga cufiinsa sagantichaatti morkiin ispoorteessota gidduutti mul'atu daran kan nama hawwatu taateen garaagaraas kan itti mul'atu bara 1960tti ture waldorgommiin Oloompiikii maaraatoonii dhiirotaa Itoophiyaan daandii injifannoo kan eegalte abbaan injifannoo ammoo atleetii Dachiin Oromiyaa gumaachite shaambal atleet Abbabee Biqilaan ture injifannoo kana addunyaan raajeeffatte ajab jettee dinqisiifatte sababni isaa immoo shaambal atleet Abbabee Biqilaa miila qullaa isaa fiiguun ture injifannoo addaa gonfate seenaa yoomuu dagatamuu hin dandeenye kan katabe ergasii ture Dachiin Afrikaa atleetota hedduu burqisiisuuf kan carroomte Itoophiyaan injifannoo maaraatoonii Abbabaa Biqilaan eegalte bara 1963 Meeksikootti maamoldeen bara 2000tti ammoo Gazaany Abarraan itti fufte ergasii gara Oloompiikii maaraatoonii dhiirotaan meedaaliyaa warqee injifachuun abjuu taate waggoota 24 booda Paarisitti garuu seenaa ishii irra deebiin haareessite midhamuu Siisee Lammaa hordofee waamicha isaaf taasifameen Itoophiyaaf meedaaliyaa warqee kan walitti deebise atleetii Dachiin Oromiyaa gumaachite Taamiraat Tolaa ture. Runners leave behind them the age of